Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Firiidam Miidiyaa Dambalii Gunguba uummataa nageenya kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u jedha fulbaana 17 oduu guyyaa irraatiif qindeeffanne kan isin biraan kennu ta'aatii jalqaba irratti hangafoota oduu aanaa kiramuutti hidhattoonni fiinxaalii fannoo haleellaa banuun dhagahame. Baasiin viizaa daawwitiin Itoophiyaanota gara USA da'uuf imalan akeekkachiise. Tiraamp waajjira isaaniitti gaazexeessaa waa'ee qabeenya isaanii gaafate walitti bu'an. Iraan nama Israa'elii basaasaan himatame ajjeeste. OFM Dambalii Gunguba uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hanga daawwalaa buutii amma oduu bal'inaan. Aanaa kiramuutti hidhattoonni fiinxaalii fannoo haleellaa banuun dhagahame. Godina Wallagga Bahaa aanaa kiramuutti hidhattoonni fiinxaalii fannoo guyyaa kaleessaa haleellaa banuun dhagahameera. Godina Wallagga Bahaa aanaa kiramuutti hidhattoonni fiinxaalii fannoo guyyaa kaleessaa haleellaa banuun dhagahame. Magaalaa Haroo fi naannawaa humnoonni kunneen guutuutti qabachuu jiraattonni himaniiru. Humnoonni kunneen haleellaa fi saamicha bal'aa uummata Oromoo irratti raawwachuus ibsame. Hidhattoonni fannoo kan Wallagga ofiin jedhan gandoota aanichaa 19 keessaa 17 qabatanii akka jiran jiraattota wabeeffachuun maddeen himaniiru. Hidhattoonni fiinxaalii dhibbootaan ganda Ashuu Kusaayee jedhamu buufatanii jiran gurmuu jabaa tolfatanii meeshaalee waraanaa ammayyaa'oo hidhatanii dheengadduma kana milishootaa fi poolisoota Oromiyaa 30 caalaa fixuu jiraattonni dubbatanii. Gandoota hedduu keessatti caasaa gandaa naannoo Oromiyaa diiganii warra gandatti ramadaman hedduu ukkaamsanii fudhachuu maddeen gabaasuu irratti argamu. Bakka caasaa Oromiyaa diiganitti caasaa ofii isaanii ijaarrataa alaabaa Oromiyaa buusanii alaabaa lumuutii sirna durii hilfan isaa akka turanis ibsameera. Hidhattoonni kun gartokkeen kan yeroowwan garaagaraatti naannoo Amaaraatti dhufanii hawaasa fakkaatanii qubatan ta'uu jiraattonni eeranii warri kun yeroo nagaa akkuma nama nagaa hojii daldalaa fi qonnaa hojjetu. Yeroo qajeelfamni fannoo irraa kenname huccuu isaanii jijjiirratanii meeshaalee waraanaa isaanii bakka dho'isanii guurratanii gamtaan haleellaatti bobba'uu jedhan. Hidhattoonni kunneen meeshaalee waraanaa akka kilaashii, snaayipara, dishqaa, boombii fi kanneen biroo hidhatanii akka socho'anis jiraattonni himatu. Jigii humna fiinxaalessa dabalata naannoo Amaaraatii waammatanii haleellaa raawwatanii badii guddaa erga geessanii boodaan warra naannoo Amaaraatii dhufe gammoojjii keessa gara naannoo Amaaraatti ceesisu. Ofii isaaniitiif immoo huccuu jijjiirratanii nama nagaa fakkaatanii numa keessa jiraatu jedhan jiraattonni akka jiranitti caasaan aanaa warra kana sirriitti kan beekanii fi garuu mootu saaxilanii seeratti dhiyeessuu hin fedhan jechuun jiraattonni himatu. Eenyu akka qindeessu eenyu waliin akka hojjetan keessoon isaanii waajjira mootummaa aanaa keessa eenyu akka ta'e osuma beekamu callisanii uummata ficcisiisu jechuun caasaa aanaa jiraattonni irra deddeebiin himatu. Nama nagaa fakkaatee hawaasa keessa jiraataa uummata warra fixaa jiru warra caasaa mootummaa keessa taa'ee jara waliin hojjetu mootummaan tarkaanfii irratti fudhachuu akka qabu jiraattonni dubbatanii. Itti dabaluunis kan jedhan jiraattonni namoota qaama mootummaa ta'anii humnoota badii kanneen qindeessuu fi haala mijeessuun uummata miidhaa jiran kanneen to'achuun adda baasuuf humna guddaa garasitti akka bobbaasu gaafataniiru. Baasiin viizaa daawwitiin Itoophiyaanota gara USA da'uuf imalan akeekkachiise. Itoophiyaatti baasiin Yuunaayitid Isteetsi lammiilee Itoophiyaa viizaa turistiitiin da'uuf gara Ameerikaatti deemaniif akeekkachiisa kenne. Itoophiyaatti baasiin Yuunaayitid Isteetsi lammiilee Itoophiyaa viizaa turistiitiin da'uuf gara Ameerikaa deemaniif akeekkachiisa kenne. Akeekkachiisni kun akka jedhutti warri viizaa turistii qaban hedduun kaayyoo da'umsaaf gara USA akka imalan akkasumas maallaqa mootummaa kunuunsa fayyaa isaaniif akka fayyadaman ibsa. Baasiin kun irra caalaa kaffaltoota gibiraa Ameerikaatti kan darbu yoo ta'u kunis lammiileef baasii guddaa akka fidu ibseera. Lammiileen haala kanaan gara biyyattii galan gara fuulduraatti haaromsa viizaa Ameerikaa yeroo gaafatan fudhatama argachuu dhiisuu akka danda'us hubachiisee jira. Kanaaf lammiileen Itoophiyaa viizaa turistiitiin gara USA imaluuf yaadaa jiran kaayyoo dhugaa viizaa isaanii kabajuun gosa viizaa imala isaaniif mijatu akka iyyatan dhaamaniiru. Ji'oota muraasa darban keessa mootummaa USA nageenya biyyattii eeguuf sochii lammiilee biyyoota biroo daangessuuf tarkaanfiiwwan wal duraa duubaan fudhataa tureera. Jijjiirama gurguddaa kana keessaa seera haaraa ministeera dhimma alaa USA fulbaana 2025 irraa eegalee hojiirra oolche yoo ta'u iyyanni viizaa yeroo gabaabaa biyya iyyatan lammummaa isaa keessatti akka dhiyaatu kan gaafatudha. Inni biraa sagantaa viizaa iyyattoota viizaa turistii B1 B2 qondaaltonni qoonsilaa USA namoota dhuunfaa viizaa turistiitiin gara biyyattii seenaniif maallaqa Ameerikaa $5,000 10,000 yookiin 15,000 deebifamuu danda'u gaafachuu danda'u. Kunis kan deebi'u imaltichi haal duree turtii isaanii guutummaatti yoo raawwate qofa. Ammaaf safartuun kun lammiilee Maalaawii fi Zaambiyaa qofa irratti raawwatamaa jira. Kana malees mootummaan Ameerikaa kaffaltii qulqullina viizaa haaraa $250 iyyannoowwan viizaa yeroo gabaabaa irra caalaan isaaniif ni kenna jedhamee eegama. Kunis jalqaba baatii dhufu irraa eegale ta'uu mala. Tiraamp waajjira isaaniitti gaazexeessaa waa'ee qabeenya isaanii gaafatee walitti bu'an. Gaazexeessaan Awustiraaliyaa tokko yeroo aangoo irra jiran kanatti waliigaltee biizinasii taasisan irraa Tiraamp hagam akka fayyadaman gaafannaan pirezidaanticha waliin walitti bu'an.
Gaazexaan Awustiraaliyaa tokko yeroo aangoo irra jiran kanatti waliigaltee biizinasii taasisan irraa Tiraamp hagam akka fayyadaman gaafannaan pirezidaanticha walitti bu'an Awustiraaliyaa miti jechuun Tiraamp gaazexichaa himatan. Gaazexaan miidiyaa Awustiraaliyaa ABC jedhamu hojjetu Joon Liyoons ji'a Amajjii darbee erga gara aangootti deebi'ee Tiraamp qabeenya hagamii akka horate gaafate. Dubbiin kun Doonaald Tiraampiin hedduu aarse hin beeku jedhanii deebisan Tiraamp. Tiraamp qabeenya isaanii kan hoogganan ijoollee isaanii akka ta'e himaniiru. Akkan yaadutti hammata Awustiraaliyaa baay'ee miidhaa jirta, isaan garuu na waliin walitti dhufeenya gaarii qabaachuu barbaadu jedhan. Tiraamp yeroo dhiyootti ministeera muummee Awustiraaliyaa Antoonii Albaanis waliin wal arguuf akka jedhan dubbatan guyyaan isa waliin wal argu waa'ee keettan hima dubbii namatti hin tolle dubbatte jedhaniin. Yeroo gaazexeessichi gaaffii ibaa gaafachuuf jedhu Tiraamp quba isaanii afaan irra kaa'uun callisi jedhanii gaazexeessaa biraatti dubbachuu jalqaban. Dhiyootaaf muummee ministeera Awustiraaliyaa Albaanis Tiraampiin argachuuf yaalaa ture. Gaggeessitoonni lameen ji'oota bajjii keessa walgahii G20 irratti wal arguun mari'achuuf turan. Garuu Tiraamp waraana bahaa jiddu galeessaatti yeroos banameef jecha walgahicha adda kutuun ariitiin gara waajjira isaaniitti deebi'an. Torban dhufu ammoo Albaanis kora waliigaltee UN'if jecha Albaanis gara USA deema. Raadiyoo ABC'tti akka dubbatanitti ministeera muummee Awustiraaliyaa Niiwuorkitti Tiraamp waliin wal arguuf jiru. Biyyoota dhiyoon as hariiroon Awustiraaliyaa fi Ameerikaa qabbanaa'eera. Tiraamp waliigaltee AUKUS jedhamu irra deebiin akka ilaalan himaniiru. AUKUS waliigaltee humna galaanarraa Ameerikaa, UK fi Awustiraaliyaa jidduutti mallattaa'ee jiru yoo ta'u waliigalteen kun doolaara biliyoona 239 baasa. Dabalataan ji'a Ebilaa keessa Awustiraaliyaan meeshaalee gara US'tti ergitu hundaaf qaraxa parsantii 10 akka kafaltu irratti murtaa'eera. Gaazexeessichi erga Tiraamp haala kanaan itti dubbataniin booda yaada kenneen gaaffii seera qabeessa gaafachuun hagas waan nama mufachiisu miti. Gaaffii seera qabeessa haaluma gaarii ta'een gaafachuun akkamitti hariiroo biyyoota lameenii waggoota dheeraaf ture miidhaa jedhe. Anaaf gaaffilee akkasii dubbii namatti kaasu jedhee hin yaadne gaafachuun waanuma sirriidha jedheen amana. Gaaffiin kiyya sirriidha, qorannoo irratti kan hundaa'edha, ammoo akkaataa nama aarsuun waan gaafadhe hin qabu jedhe. Ammoo miidiyaan inni hojjetuuf ABC'n ammoo gaaffichi qaama sagantaa qorannoo gadi fagoo irratti hundaa'e Four Corners jedhamu ta'uu kaasuun erga Tiraamp gara aangootti deebi'anii qabeenyi isaanii hagam dabale kan jedhudha jedhe. Ergasii fuulli miidiyaa hawaasaa White House Tiraamp gaazexeessaa biyya alaa oduu sobaa tamsaasu wanbadee tokko salphise jechuun maxxanse. Iraan nama Israa'elii basaasaan himatame ajjeeste. Iraan nama Israa'eliif basaasaa ta'uun himatame ajjeesuu isii gabaasni miidiyaa mootummaa biyyattii irraa tibbana bahee ibse. Iraan nama Israa'eliif basaasaa ta'uun himatame ajjeesuu isii gabaasni miidiyaa mootummaa biyyattii irraa tibbana bahee ibse. Maqaan nama murtiin kun irratti darbees Baabaak Shaabaazii akka jedhamu ragaaleen ni mul'isa. Iraan namoota dhaabbata basaasaa Israa'el Mosaad waliin hidhata qabaachuu fi sochii biyyattii keessatti isiif haala mijeessa jettee himatte kanneen kudhanootaan lakkaa'aman irratti murtii du'aa murteessiteetti. Dhimma ajjechaa lammiilee Iraan Israa'eliif basaasaan yakkamanii bara kana baay'ee kan dabale yoo ta'u ji'oota darban keessa yoo xiqqaate namoota 9 irratti murtii ajjechaa dabarsitee jirti. Miidiyaaleen mootummaa akka jedhanitti Shahbaaziin himatamaa biraa Ismaa'eel Fekri jedhamu kan jalqaba 2022 irraa eegalee Israa'eliif basaasaa turuun baatii waxabajjii keessa Iraaniin ajjeefame waliin hojjetaa ture. Shahbaaziin kontiraaktara of fakkeessuun meeshaalee kaa'uun bakkeewwan miira namaa kakaasan kanneen akka kutaa saarvarii akkasumas wiirtuuwwan meeshaalee waraanaa fi nageenyaa waliin wal qabatan irraa odeeffannoo walitti qabuun himatame. Abukaatoon himatamaa kana mana murtii olaanaatti waliyyannoo dhiyeessuuf kan gaafate yoo ta'u manni murtii olaanaanis gaaffii kana kuffiseera. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'u peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabanne kanneen turanii waan daawwattaniif galatooma.